Fayyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii kuni Mubeetiyuub barnoota teekinooloojii fi akaadaamii irratti kan yeroo hundumaa hojjetudha. Har'aan kana chaalenjii ajaa'ibaa tokko qabatee dhufeera. Kunoo akkuma argaa jirtan istiidiyoo kana fakkaatu hojjetannee jirra jechuudha. Namoonni sabiskiraayib nu gootan baay'ee galatoomaa. Kunoon argaa jirtanii istiidiyoo jajjabina keessaniin istiidiyoo kana fakkaatu hojjetuun keenya wanta nama ajaa'ibu yeroo gabaabaa keessatti istiidiyoo kana fakkaatu hojjenneetiin keessa teenyee haasa'aa jirra jechuudha. Waan kana ta'eef namoonni yuutuub kana haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'an affeerraa kiyya. Yeroo gabaabaa keessatti eebbi istiidiyoo kanaa ni geggeeffama. Ammaaf garuu yaalii muraasa irra geggeessaa jira. Yaalii kanaan kunoo nu milkaa'ee jira jechaadha. Akkuma isin argaa jirtan wanta kana fakkaatu hojjenneetiin hawaasa keenya biratti gadi ba'uun keenya hedduu nu gammachiisee jira. Gargaarsi hawaasa keenyallee baay'ee nama ajaa'iba. Garuu immoo wanta tokko jira, namni baay'een waa'ee sabiskiraayibii kana hin beeku. Uummanni Oromoo miliyoona 60 keessaa namni miliyoona 5 osoo kan onlaayinii hordofu ta'e yookiin immoo onlaayin kan fayyadamu ta'e mee ilaalaa sabiskiraayib osoo godhan nama meeqatu baasii tokko malee sabiskiraayibni uummata Oromoo, ijoollee Oromoo haala adda addaatiin taalentii garaagaraa qabantu jira. Jarri kunniin akkaataa hawaasa biratti itti beekamanii fi aadaa isaanii, afaan isaanii itti guddisan faranjiin fi ummatoonni biroo haala isaan itti hojjetan ni beektanii. Haa ta'uutii garuu ammallee galata qabdanii galanni keessan hin badin isiniin ja'a. Namoonni yuutuub kana sabiskiraayib hin godhin ammallee sabiskiraayib godhaa. Barnoota hedduu jira. Haala ofii kooti itti hojjedhe kana guutuu isinitti argisiisuuf qophiidha. Garuu sabiskiraayibni keessan fi laayik gochuuf viidiyoo kana yoo ilaaltan laayik osoo hin goone biran kutina. Maaliif laayik yoo gootan namoota baay'ee maddii gaha jechuudha. Dorgomaa haa taanu dorgomaa ta'a. Faranjii wajjin dorgomaa haa taanu. Aadaa garaagaraatu ni dhaallaa. Teekinooloojii irra haa dhaallu. Fakkeenyaaf dubartoonni ni beektu aadaa isinittiin himu wanta isaanirraa dhaalaa jirru. Garuu immoo teekinooloojii haa dhaallu isiniin jedha. Teekinooloojii dhaalletiniin hawaasa keenyallee haa gammachiisnu, hawaasa keenyallee haa fayyannu, addunyaa irratti haa guddannu. Namoonni yuutuub dalaguu barbaadan akkuma dura isiniin jedhe teekinooloojoota kana fakkaatan, teekinooloojii kana fakkaatan qabadheen dhufaa jira. Teekinooloojii akkana jijjiiru kana qabadhee dhufaa jira. Namoonni sabiskiraayib hin goone ammallee sabiskiraayib godhaa. Kanaa miti kanaa miti wanta ajaa'ibaa qabadhee dhufaa jira. Kuni wantoota caafiin isiniif tuqaa jirudha. Baay'ee kuni wanta xiqqaadha, hedduu xiqqaadha jedheetiin kan yaadu. Garuu immoo ganaa wanta guddaa hojjechuudhaaf abdii qaba. Isa kana akkamitti hojjettaa kan jettaniif wanta baay'eetu jira. Ni hojjettanii taalentii garaagaraa namni qabdan haala kamiin akka hojjettan hedduu isin argisiisuudhaaf qophii waan ta'eef yuutuub kana sabiskiraayib godhaa. Na jajjabeessaa. Galatoomaa. Namni sabiskiraayib gootan baay'ee galata guddaa qabdan. Galatoomaa. Barattoonni Oromoollee haala adda addaatiin barumsa irra jirtan barumsa irratti illee isiniif hojjechaa jira waan ta'eef yoo isinirraa ture dhiifama naa gootanii. Maaliif jennaan ani wantoota baay'ee waan hojjedhuuf baay'ee biizidha. Waan kana ta'eef yoo isinirraa ture baay'ee dhiifama isiniin jedha. Har'aaf nugaa wantoota muraasa hanga kana erga jedhee nugaa na fakkaate waan kana ta'eef yuutuub kana sabiskiraayib godhaa. yuutuub nama afaan Oromoo haasa'u hundaafuu sabiskiraayib godhaa yuutuub. Maal isinii godha takka ittiin kafaltan waan ta'eef arginaan ani gara kiyyaa yoo arge namni tokko Oromoon hojjeta taanaan afaan Oromootiin hojjeta taanaan sabiskiraayib godhee maddii kuta. Maaliif jennaan homaa ittiin kafalu haa argatu inni illee kaka'umsa argatu haa hojjetu sirriitti hojii babbareedaa haa hojjetu. Hojii babbareeda hojjechuudha. Ani jalqaba haalli itti ka'e baay'ee nama ajaa'iba. Booddee yeroo muraasa guyyoota muraasa booda yookiin ji'oota muraasa booda haala itti jalqabee fi maalirra akkamitti akka haala kana gahe kan waliin haasofnu ta'a, kan isinitti himu ta'a. Namoonni ana yaadanis na gargaaruu barbaadan qaamanis na gargaaruu barbaadan nas dubbisuu barbaadan
toora teelegiraama kootii liinkii as jala hin kaayaa liinkii saniin seentaniitiin argachuu dandeessu jechuudha. Teelegiraamaan tiwiitarallee argachuu dandeessu, waasaappiillee wantoota garaagaraatiin argachuu dandeettu. Har'aaf nu gahaa baay'ee baay'ee.